Waunda dura nageenni jaalalli keenya sanada qabu sinin jecha sagantaa tamsaasa kallattii gara foddaa maddoolaa miidiyaatiin simbraan keenya anis qopheessa saganticha falmata roorooti ayyaana irreecha hora Finfinnee fi Harsadee akkasumas walii galatti ayyaana Oromoo fi Oromiyaa calanqee biyyaatti kan dhaabbachuudhaan kallattii adda addaatiin ergaaleen adda addaa darbanii jirani akkasumas pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsee qaba poolisiin Oromiyaas ergaa dabarsee qaba waajjirri kominikeeshinii Oromiyaas ergaalee jajjabduu dabarsanii jirani akkasumas namoonni adda addaa sagantaa galateeffannaa yaada isaanii karaa sooshaal miidiyaa marsaalee hawaasummaan dabarsaniirani kanuma dhaabbachuudhaan maddoolaa miidiyaa irraa kan isin biraan geenyu an falmataa roorooti mee kallachiidhaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa maal jedhan kan jedhutti kallattiidhaan isin deebisna falmataa rooroo waan qindeeffate qaba turtii gaarii isiniin jenna. Irreechi hora Finfinnee fi Harsadee milkiin xumuramuun guddummaa Oromoo mul'ise jechuun pirezidaantiin Shimallis Abdiisaa ifoomsanii jiran Finfinnee fulbaan 2017 wabeeffachuudhaan irreechi Finfinnee hora Harsadee milkiin xumuramuun guddummaa Oromoo roga hundaan kan mul'ise jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadha. Pirezidaantiin Shimallis haala miidhagaa ta'een xumuramuun irreechaa ilaalchisuun ibsas kennanii jiran guutuun ibsichaa kan itti anutaa. Irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadee milkiin qajeelee gufuu fi gufata malee of kalee xumuruun guddummaa keenya mirkaneessa jechuudhaan ibsanii jiran. Kanaanis Oromoon ummata nagaa jaallattuu fi tokkummaa obbolummaa fi bakka kennuudha jechuudhaan gochuu fi safuuf sifeeffannaa kan guutame ta'uu isaa irra deebiin waan mirkaneessaniif maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin isin galateeffachuun barbaada galatoomaa jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Abbaan ayyaanichaa kan taatanii fi sirnicha eegdanii ol faluu fi ulfinna malu laattanii wal harkaa fuudhinsa dhalootaa kana geessan egeree ijaaruufis imaana harkaa qabdan raajii dalaguu jirtu jechuudhaan ifoomsanii jiran. Waadaa abboota keenyarraa fuunee bakkatti eegne aarsaa isaan kafalanis ejjennoon ol qabne firii dadhabbii isaanii har'a uummanni keenya bilisummaa guutuun eenyummaa fi miidhagina aadaa isaa addunyaatti agarsiisu bira darbe maqaa biyya keenya roga gaarii irratti ijaaraa jiran kan injifannoo guddaa jechuudhaan dubbatanii jiran. Milkiin irreecha hora Finfinnee hora Harsadee dura duuba arganne walooma jabaa qabaachuu fi hammataa ta'uu keenya kan mirkaneesse qaamota kufaatii keenya eegganitti qaanidha warra gammachuu kennan waliin qooddatanii ammoo kabajaa horree jirra jechuudhaan ifoomsanii jiran. Kanaanis tokkummaan jiraannaan kan karoorsine hundaa raawwachuun akka dandeenyu kan ayyaaneffachuun argaman walitti ayyaaneffanne kan daawwachuuf dhufanis itti aadaa kuufamaa baroota dheeraa qabnu daawwachiifnee milkoofnee jirra jechuudhaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ifoomsanii jiran. Kabajamtoota ummata Oromoo abbootii gadaa haadholii siinqee foolleewwan qeerroo fi qarree hoggansaa fi caasaa mootummaa naannoo keenya sadarkaan jirtan caasaaleen nageenya naannoo Oromiyaa fi federaalaa waliigala ummanni naannoo keenya hundi guyyaa jala bultii irraa kaastanii hanga xumuraatti ayyaanicha karaa nagaaf tasgabbii qabuun akkasumas hirmaattota ayyaanicha rakkoo tokko malee nagaan ba'anii akka galan waan gootaniif galanni keessan guddaa jechuudhaan ibsanii jiran. Saboonni sablammoonni fi ummattoonni biyya keenya akkasumas keessummoonni idil addunyaa sirna kana nu waliin hirmaachuun kabajaa jaalalaa fi obbolummaa nuuf qabdan waan nutti agarsiiftaniif maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa jechuun barbaade jechuudhaan ergaa isaanii dabarsanii jiran. Diyaaspooraan keenya biyya alaa jirtanis yaamicha isiniif taasifame ulfinna kennitanii karaa fagoo qaxxaamurtanii gara maatii fi biyya keessanii dhufuun ayyaana irreechaa nu waliin dabarsitan waan nu kabajaniif kabajaa argaddaa jechuudhaan dabarsanii jiran. Jiraattonni magaalaa Finfinnee Bishooftuu keessummootni kabajaa ayyaanichaaf gara magaalaa keessanii dhufan fuula ifaa fi miira obbolummaan guutameen simannaa taasisuun waan nu boonsitaniif galatoomaa jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Miidiyaaleen biyya keessaaf biyya alaa afaanota garagaraan ogummaa keessaniif amantamantanii ayyaan irreechaa mallattoo araaraa nagaa fi faajii tokkummaa obbolummaa ta'uu isaa ijaa fi gurra ummata addunyaa waan geessaniif galatoomaa jechuudhaan dabarsanii jiran. Eeyyanga pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa galateeffannaa qaamolee adda addaaf akkasumas diiyaaspooraa gara biyyaatti galanii fi irratti qooda fudhataniif ergaa galatoomaa dabarfatanii jiranii haaluma wal fakkaatuun poolisiin Oromiyaas ergaa isaa dabarsee jira kallattiidhaan falmatatti isin deebisna.
Irreechi hora arsadee karaa duudhaa isaa eeggateen kabajamee xumuramu poolisiin ibsee jira. Finfinnee fulbaan 26/2017 faana broadcast irraa hundeeffanne ayyaanni irreechaa hora arsadee namoonni 10,000 kitilaallaa qaban irratti hirmaatan karaa duudhaa isaa eeggateen kabajamee xumuramu koomishiniin poolisii Oromiyaa ifoomsee jira. Ayyaanni irreechaa hora arsadee bara 2017 abbootiin gadaa haadholiin siinqee hoggantoonni mootummaa keessummoonni biyyoota garaagaraa fi biyyoota ollaarraa dhufan akkasumas turistoonni irratti hirmaatanii milkiin xumurame jedha poolisiin federaal Oromiyaa. Qaamoleen ayyaanicha milkaa'ina akka xumuramuuf gumaacha ummata Oromoo sabaaf sablammoota jiraattota magaalaa Bishooftuu hunda akkasumas abbootii gadaa haadholiin siinqee koreewwan qopheessituu ayyaanichaa fi qaamoleen nageenyaa waloo hunda galateeffatanii jiran. Fuulduratti kabaja ayyaana ateetee magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuutti kabajamus nagaan akka xumuramuuf hawaasni tumsa qaamoleen nageenyaa taasisuun cimsee itti fufuu akka qabu koomishin waamicha dabarsee jira. Aluma wal fakkaachuun koomishiniin biiroo kominikeeshiniin Oromiyaas ibsa dabarsee jira. Kanarrattis kallattiidhaan yaada keenya isin geenya kan hordoftan gara foddaa madda miidiyaatiin. Irreechi fayyaa ayyaana biyyaalessaa ta'uudhaan dhufee jira jechuudhaan biiroon kominikeeshinii Oromiyaa ifoomsee jira. Finfinnee fulbaana 26/2017 irreechi garaagarummaa hir'isuu fi tokkummaa ijaaruu bira darbuun faaya ayyaana biyyaalessaa ta'aa dhufuun biiroon kominikeeshinii Oromiyaa ibsee jira. Hogganaan biiroo obbo Haayiluu Addunyaa ibsa miidiyaaleef kennaniin ayyaanni irreechaa bara 2017 hora Finfinnee hora arsadee fulbaana 25 fi 26 namoota miliyoonota hedduun hirmaachisee karaa duudhaa isaa eeggateen kabajamee goolabamee jira jechuudhaan ibsanii jiran. Ayyaanni irreechaa bara 2017 kan aadaa Oromoo addunyaatti mul'ise guddummaa jaalalaa fi kabaja Oromoo agarsiise garaagarummaa hir'isuu fi tokkummaa ijaaruu bira darbuun faaya ayyaana biyyaalessaa ta'uun dhufuun dubbatanii jiran. Hariiroo obbolummaa sabaaf sablammoota waliin Oromoon qabu kan cimse ta'uu kan eeran obbo Haayiluu Addunyaa yaa'insa turistii biyya keessaa fi alaa kan si'eesse ayyaan irreecha nagaa araarii fi tokkummaa kan itti mul'ise ardaa jilaa gama mara milkaa'es jedhanii jiran. Dinqisiifattootaa fi jaalattoonni irreecha hora Finfinnee hora arsadee karaa nagaan duudhaa isa eeggate akka xumuramuuf tumsan taasisan jiraattota magaalaa Finfinnee Shaggariif Bishooftuu caasaa nageenya akkasuma miidiyaalee irreecha nagaa fi jaalala agarsiiftu tokkummaa ta'uun ogummaa keessan dabalatanii ijaa fi gurra ummata addunyaa ga'uun dirqama ogummaa isaanii baatan mootummaan naannoo Oromiyaa ni galateeffate jedhanii jiran. Ummata keenya hamma jedheen ga'uun duudhaa fi safuu qabu tokkummaa jabeessuu fi ulfoo isaa ulfinna kennuu ta'uu keessaa gochaan kan mul'ise biyyaa fi naannoo isaaniitti kabajaa waan horaniifis galateeffatanii jiran. Nagaan baatinii akkuma irraanfattan nagaan gara qe'ee fi maatii keessanitti galaa jechuunis dhaammatanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanni irreechaa hora arsadee duudhaa isaa eeggatee xumuramuudhaan wal qabatee adde goobana hoolaa yaada isaanii dabarfatanii jiranii fulbaana 26/2017 kanarrattis falmataa roorroo waan qindeeffatu qaba. Ayyaanni irreechaa hora arsadee magaalaa Bishooftuu karaa duudhaa isaa eeggatee fi haala ho'aa ta'een kabajamee xumuramuun abbaa gadaa Tuulamaa Goobanaa hoolaa ibsanii jiran. Abbaan gadaa Goobanaa hoolaa ibsa kennaniin irreechi mallattoo jaalalaa dhiifama araaraa fi obbolummaa ta'e haala ho'aa ta'een kabajamee xumuramuu himanii jiran. Ayyaanichi milkaa'ina akka xumuramuuf abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroowwan akkasumas jiraattonni magaalattii fi qaamoleen nageenyaa gumaacha taasisanis galateeffatanii jiran. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Alamaayyoo Asaffaa gama isaaniin dhaabbileen tajaajila keessummootaatiif tajaajila gahaa kennuun miidhagina ayyaanichaaf gumaacha taasisan eeranii jiran. Miidiyaalee dabalatee ayyaanichi milkaa'inaan kabajame akka xumuramuuf qaamoleen gumaacha taasisan galatoomaa jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran.